Attamjirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isiniif baay'atu isiniin jenna. Kun qophii utubaa biyyaati. Qophii keenya utubaa biyyaatiin dhimma egeree biyyaa fi egeree dargaggoota irratti fuulleffatan irratti yeroo adda addaatti jechuudha. Torbanitti yeroo tokko walakkaa sa'aatiitiif qophii adda addaa isin biraan geenya. Guyyaadhaa kan ammoo keessummaa addaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kuwarraa Wandimmaa Geenyi Uddeessaa jedhama. Wandimmaa Geenyi Uddeessaa eenyu akka ta'e gara booddeetti walitti. Namoota success factor biyyoota addunyaa kanarratti iddoo guddaa gahanii namoota seenaa isaanii nan dubbisa. Ergas immoo ammas immoo biyyoota seenaa isaanii nan dubbisa. Namoota jireenyaaf hojii isaaniitiin milkaa'an dudduuba success factoriin jiru dhoksaan milkaa'inaa jiru cimanii hojjechuudha. Wanta biraa miti. Cristiano Ronaldo akka addunyaatti an beekamaadha. Namni harkaan rukutaa Ballon d'Or baay'ee mo'adheera, goolii baay'ee galcheera, an baay'ee beekamaadha. Namni harkaan rukutaa'edha. Garuu kun hundumtuu jedha Ronaldoon yoo dubbatu. Chaansiidhaan hin dhufne, carraadhaan miti kan dhufe. Cimanii hojjechuudhaan dhufe. Trainingi nan godha yeroo hundumaan an shaakala. Hojiin koo hundumaa focused ta'e jechuudha. Waan korratti dhimma korratti xiyyeeffadhee nan hojjedha. Kanaafuu bu'aan isaa immoo akkuma argitan kanaa jedhe Cristiano. Dhaabbata ciccimaa akka addunyaa kanarratti immoo hoogganaa jiran namoota ciccimoo yoo ilaalte success factoriin isaan dudduuba jiru cimanii hojjechuudha. Kanaafuu dargaggoon keenya biyya koo nan jaaladha, biyya kiyyaaf bu'aa buusa jechuudhaaf mul'ata isaa adda baafatee beekumsaan guddifatee cimee hojjannaan furmaata ta'a jedhee amana kaasirratti. Tolee ulfaadhu wandee amma akka ati kaasaa jirtutti dargaggoota jechuudha biyya isaanii keessatti jijjiiramanii mul'ata qabaniin kaayyoo qabaniin beekumsaan bilcheessanii gara biyyattii geddaruutti adeemuu akka isaan danda'anidha waan ati kaaste jechuudha. Yeroo baay'ee garuu dargaggooti biyya Afrikaa keessa jiran biyya keenyallee dabalatee jechuudha. Yeroon isaanii humni isaanii kan inni irratti aarsaa ta'u siyaasa biyyaa irratti. Siyaasi biyyatti yeroo baay'ee Afrikaa keessa kan jiru jechuudha. Walxaxaa waan ta'eef dargaggooti immoo biyya isaanii keessatti jijjiirama arguu barbaadu. Dimookiraasii arguu barbaadu. Kanaaf waan hojjechuun isaan irra ture dhiisaniitu maal ta'u gara poolitikaa biyyattii geddaruutti. Eddasii booddee jijjiirama akka dhufuttidha kan isaan qabsaan, kan isaan humna isaanii yeroo isaanii kan isaan irratti aarsaa godhan jechuudha. Mooraa yuunivarsiitii biyya keenya keessa yoo ilaalte, iddoolee hojiitti kaampaaniiwwan gurguddaa keessa yoo ilaalte wanti biyya Afrikaa keessatti ta'u geggeessitoota Afrikaa fi dargaggoota Afrikaa gidduu jiru biyya keenya keessas yoo dhufte ilaalte kanatu jira yaadota wal dhiibutu jira jechuudha. Kana dargaggooti humna isaanii taalentii qaban baasanii hojjechuu irratti yeroo baay'ee jechuudha rakkoon hin mul'ata. Isa kan akkamitti? Egaa inni kun karaa baay'eedhaan ibsamuu danda'a. Amma mootummaanis as keessatti gahee qaba, maatiinis as keessatti gahee qaba, hawaasnis gahee qaba, dhaabbileen mootummaa, dhaabbileen miti mootummaa hundumtuu gahee qabu. Egaa rakkinni jira akka Afrikaatti siyaasni keenya raafamaadha, dinagdeen keenya raafamaadha, wanti hundumtuu raafamaadha. Tasgabbaa'aa miti, staabilitiin baay'een mul'atu. Egaa staabilitiin immoo hin jiru taanaan guddinni hin jiru. Biyya staabiliin taane keessatti, Iraaqii keessatti, Afgaanistaan keessatti, Yemenii keessatti namni deemee invest gochuun barbaadu. Atu birrii qabattee Iraaqii keessatti lafa si kennina kootu investimentii hojjedhu sin jedhanii deemta. Sooriyaa keessan deemta, Yemeniin deemta, Liibiyaan deemta. Rakkisaadha. Kanaaf staabilitiin immoo baay'ee barbaachisaadha. Kana immoo generational gaappii jiru immoo irratti hojjechuun barbaachisaadha. Generational gaappii warra fuuldura jiranii fi abbootii maanguddoo, ga'eessota, dargaggoota, ijoollee gidduu generational gaappiin always there. Balleessuu dandeessu garuu immoo hir'isuu dandeessa. Akkamitti jennaan warri siyaasa gubbaa jiran, warri gaggeessummaa biyyattii gubbaa jiran, warri dinagdee gaggeessan, warri siyaasa gaggeessan, warri amantaa gaggeessan, warri dhaabbilee gaggeessan focus yookaan immoo attentionii kennuu qabu dargaggootaaf. Dargaggoonni wanti isaan barbaadan dandeettii qabu, humna kana eessatti haa oolchinuudha. Enerjii qabu, fedhii qabu, fedhii keenya kana itti fayyadamaadha. Balbala naa banaadha. Dargaggoon kan jechaa jiru. Balbala hin bantu taanaan si dhiiba, si sochoosa, si balleessuu danda'a. Dargaggoonni egaa akka ibiddaati jedhuga. Ibiddi hin bilcheessa yoo haalaan itti fayyadamte akkasumas immoo yoo haala malee itti fayyadamte hin gubaa hin balleessa. Mana kana ijaaruudhaaf birrii miliyoona baay'eetutti ba'a. Balleessuudhaaf immoo kibriitiin birrii tokko gahaadha. Kanaafuu dargaggoon kun humna qaba yoo carraa dhabee balleessuutti deema yoo carraa argate immoo hojjechuutti deema. Kanaafuu hooggansarraa kan inni barbaadu opportunity carraadha. Focus kan inni barbaadu. Kanaafuu warri hooggansarra dhaabbilee mootummaa miti mootummaa adda addaa kan hoogganan dargaggoo keenya kana dhaggeeffachuu dargaggoo keenya kanaaf immoo carraa kennu. Akka hojjetuuf, akka daldaluuf, akka barsiisuuf, akka hoogganuuf, akka qotuuf kallattii hundumaan dargaggoodhaaf hin dandeessaa kottu hojjedhu jedhanii carraa bananii keessa galchuun barbaachisaadha. Kanan gootu taanaan opportunity hin kennituuf taanaanii wanti kan biraa dhufaa jechuudha. Kanaafuu opportunity argateenaan dhiyeessuun deema. Kanarratti warri economistootaa unemployment cost jedhuga. Dargaggoon hojii hin qabu taanaan, dargaggoon iddootti bobba'u hin qabu taanaan, dargaggoon carraa hin qabu taanaan hojii dhabaa ta'a. Idle ta'e ta'a.
namni idil ta'ee taa'u kun immoo waan hin taane yaada. Social media irratti waan adda addaa irratti waan adda addaa irratti waan adda addaa observe godha. Energy keessa isaa jiru sana carraa argatee misoomatti hin oolchu taanaan balleessuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu hojii dhabdummaa kana hir'isuu keessatti mootummaan gahee guddaa qabu. Maaliif jennaan unemploymentiin baay'ee crisis guddaadha. Unemployment cost jedhanii warri economistoota yookaan kostii qabu yookaan immoo miidhaa qabu hojii dhabdummaan kun. Tokkoffaa irratti gaa because rakkinni siyaasa keenya tokko mata dhukkubbiin namoota baay'ee namoota siyaasas namoota biyyoota Afrikaa hoogganaa jiranis tokko unemploymentidha. Carraa hojii dhabuudha. Unemploymentiin baay'inaan immoo tokkoffaa maaltu dhufa economic costii qaba kun. Economic dependency qaba. Hirkattummaa isa jennu jechuudha. Sa'a tokko balqiin yookaan silmiin yoo itti baay'ate maal ta'a? Muchi isaa hin duudaa aannan kennuu hin danda'u. Dhiiga gaarii yookaan immoo furdachuus hin danda'u. Bifa gaarii qabaachuu hin danda'u. Kanaaf akkasuma gaa silmiin loonitti yoo baay'ate loon sana yookaan sa'a sana yookaan jibicha sana yookaan korma sana hin huqqisa. Biyya kanarratti hirkattummaan dinagdee yoo baay'ate biyyattiin hin kufti jechuudha. Kanaafuu dependency ratio Itoophiyaa keessatti baay'ee guddaadha. Dependency ratio kun maatii keessatti immoo hirkataan hin hojjetu dhufee nyaata. Hin hojjetu dhufee nyaata. Itoophiyaa keessatti rakkinni jiru inni guddaan maalidhaa? Kan hojjetu caalaa kan nyaatutu baay'ate. Kan hojjetu caalaa kan nyaatutu baay'ate. Maaliif jennaan carraa dhabe. Kun immoo ikonoomii kostuu qaba. Maatiitti hirkattummaatu baay'ata. Biyyatti hirkattummaadha. Dhaabbateetti hirkattummaadha. Kana booda rakkinatu uumamaa. Hirkattummaan kun baay'ee gadheedha. Lammaffaa irratti immoo social costii qaba. Hojii dhabdummaan jiraannaan hattuutu baay'ata. Saamtuutu baay'ata. Jeequmsa hawaasaatu uumama. Hawaasni tasgabbii dhaba. Kunis miidhaadha. Namni hojjechuu hin danda'u, baay'ee galuu hin danda'u. Inni sadaffaan immoo unemployment costiin jedhu warri economistoota sadaffaa irratti wanti isaan jedhan maalidha? Political cost jedhu. Dargaggoon hojii dhabnaan, dargaggoon carraa dhabnaan karaa cufuu jalqaba. Dhagaa darbachuu jalqaba. Maaliif dhagaa darbachuudhaaf humna qaba. Sila ati kan gochuu dandeessu humna itti dhagaa darbatu sana akka itti dhagaa walirratti godhee fooqee ijaaru gochuudha. Akka inni misoomsu gochuudha. Enerjii sanatti fayyadamuu qaba. Akka inni dhagaan darbanneef, akka inni karaa hin cufneef, akka inni rakkina biraa hin uumneef enerjii sana biyyattiin itti fayyadamuu qabdi. Dargaggoota keenya immoo kana keessatti immoo wanti isaan gochuu qaban wanni guddaan focused ta'uun barbaachisaadha. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo akkasiin hariiroo tokko. Siyaasni hojii xuraa'aa mitiidha. Politics is not a dirty game jedhu. Obasanjoon jechuudha. Kana jechuun maal jechuu isaaniiti? Namooti baay'een politics is a dirty game waan jedhaniif it is not a dirty game. Siyaasni hojii xuraa'aa mitiidha. Rakkinni siyaasni keenya kan xuraa'eef jedha Obasanjoon. Namoota harka isaanii hin qulqullaa'eentu harka xuraa'aadhaan siyaasa keessa seenanii siyaasa xureessanidha. Kan dinagdee keessatti barbaadamu siyaasa keessa seenuu hin qabu. Kan iddoo barnootaatti barbaadamu siyaasa keessa seenuu qaba. Siyaasni nama siyaasa barbaada. Dinagdeen nama dinagdee barbaada. Hojiin fayyaa nama fayyaa barbaada. Hojiin miidiyaa nama miidiyaa barbaada. Kanaafuu dargaggoon keenya kennaa isaanii malee deemuu hin qaban. Abaloo siyaasa keessa seenee milkaa'eef anis naan milkaa'e jette milkooftu. Baaleestiraa caccabsitee deebita. Kanaafuu iddoo kee barbaaddachuu qabda. Kanaafuu siyaasa keessatti gaheen keenya maali? Filuun filatamuun actively participate gochuun barbaachisaadha. Garuu yoo dandeettii siyaasaa, yoo beekumsa siyaasaa, yoo fedhii siyaasaa qabaatte, fedhii plus dandeettii. Baay'een namoota fedhii qabu garuu dandeettiin qaban. Dandeettiin qabdu taanaan performansiin baay'ee barbaachisaadha. Dandeettiin kee bare yoo dandeettiin qabdu ta'e deemtee dhiibbaa uumuu hin dandeessu. Kanaafuu dargaggoon keenya iddoo isaa malee hiriiruu hin qabu. Siyaasni iddoo kee yoo ta'e galii beekumsaan hooggane. Dinagdeen iddoo kee yoo ta'e galii beekumsaan hooggane. Dhaabbata adda addaa hooggane yoo ta'e iddoo kee barbaadiidha. Kanaafuu yuunivarsiitii keessa kan jiran dhaloota keenya barattoota keenya boru egereen biyya kanaa isin. Yoo ara rakkina uumtan boru rakkina kana isintu fura assignmentii biraa ofirratti dabaltanii jechuudha. Kanaafuu beekumsaan hoogganuudhaaf iddoo keenya barbaadannee be focused akka jedhan sana focused taanee dandeettii keenya irratti hojjechuun barbaachisaadha. Iddoo koo malee hin hiriiruu jechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo sana biyyi keenya kan fayyisu jechuudha. Maaliif jennaan jecha tokkotu jira afaan Amaariffaatiin maa jedhu hakiim siibazaa bashtanyaa imootaa jedhu. Amma biyyattiin keenya kan dhukkubsatteef siyaasa keenya kan dhukkubsatteef maaf jennaan nama iddoo isaan taanetu siyaasa keessa seenee hundumtuu xiinxalaa siyaasaa ta'e irra kan eenyuu dhageenya. Facebook irratti barreessaa achitti dubbata asitti dubbata asitti dubbata wal jeequutu ta'e wal dhaggeeffachuun hin dhibe. Kanaafuu kan ta'uu qabu wal dhaggeeffachuudhaaf iddoo keenya barbaaddannee yoo galle biyyattiidhaaf furmaata taane jedhee amanagaa akka nama tokkotti. Tole ulfaadhu gabaabaatti dargaggooti keenya yeroo baay'ee jechuudha miira qacaramuutu keessa isaanii jira yeroo hundumaa jechuudha. Isa kana gidduutti yeroo baay'ee dargaggooti rakkatu. Hojii uumuun akka waan carraa kan biraa dhabanitti yookaas immoo qacaramuu yoo dhaban duwwaa gara hojii uumuutti deemuu barbaadu.
maayindii kana yookaas immoo ilaalcha kana geeddaruun akkamitti danda'ama? Egaa kana dargaggoo keenya irratti quba qabuu hin dandeenyu. Dargaggoon waanuma itti facaastee deebisee biqilcha. Waanuma ijoollummaatti itti facaastee, waan manni barumsaatti facaasee, waan miidiyaan itti facaasee, waan mootummaan itti facaasee, waan mootummaan maatiin itti facaasee deebisee biqilcha. Rakkinni kan jiru kaarikulamii barnootaa keenyarra, ilaalcha maatiirra, ilaalcha mootummaarra. Maaliif jennaan maatiin keenya baay'een namoota maayidhaa yoo barattee deemtee eebbifamta achiin rinqa caramta you are successful sin jedhu. Malee barattee beekumsa argattee hojii dhuunfaa kee uummata dhaabbata addaa qabaatta waan jedhu dhaloonni keenya hin baranne. Maaliif jennaan milkaa namni tokko kan jedhamu yoo baratee deemee qacaramee mindaa 5,000 birrii 10,000 yoo argate waaw abboon milkoofte waliin jedhu. Meentaalitii kanatu dhaloota keessa seene. Kanaaf egaa carraa hojii uummachuu kan jedhu kana lammaffaarratti sadaffaarratti kan fideef. Kun ta'uu hin qabu. Egaa employment inni jennu kun carraa implementii barbaaduun barbaachisaadha gaariidha. Garuu isa caalaa tokkoffaarratti kan ta'uu qabu jedhuga. Qacaramuu hin barbaadini, qaxarree hin barbaadini, hojii barbaadeedhu jalqaba. Hojii inni jennu sun kaayyoo ati uumamteefidha. Kaayyoon ati uumamteef hojiidha. Hojiitu dandeettii addaatu keessa kee jira. Dandeettii addaa keessaan barumsa yuunivarsiitii, kolleejirraa, kitaabotarraa, maanguddootarraa, gaafattee miidiyaarraa argatteen immoo hojii sana yoo dhaabbata kee irratti jalqabdee hojjattee homtuu sin dhaaba. Namoota baay'ee Dr. Miles Munro asirratti baay'ee haasa'u namooti akka Donald Trump akkasumas immoo namoonni baay'een Jeff Bezos fa'aa, Bill Gates fa'aa, abbaan Facebookii, Mark Zuckerberg fa'aa namoota abbootii qabeenyaa baay'eetan yoo gaafattee barumsa addaan hojii addaan kutanii kan qacarree jechuudha. Dhaabbata isaanii waanuma xiqqaarraa jalqaban. Ergasii kun warra Mark Zuckerberg the youngest billionaire in the world. Egaa amma gara sadarkaa shanaffaa immoo biliyoona Ameerikaa 75 ol qaba jechuudha namni kun. Amma turtii muraasa booda tokkoffaa ta'uun isaanii naafuu jechuudha. Namni kun dargaggeessa ammayyuu gaa. Amma kanaafuu dargaggoon keenya waan isaan gochuu qabanii ilaalcha qacarrii sana hin barbaachisu miti gara lammaffaatti gara sadaffaatti fiduudha. Garuu tokkoffaa irratti kan ta'uu qabu beekumsa kootiin guddadhee beekumsa koo dandeettii koo bilcheessee hojii koo nan jalqabaadha. Waan xiqqaarraa jalqabuu baruun barbaachisaadha gara surratti gaa. Maayidhu warri dream big. Start small and start today. Mul'ata guddaa qabaadhu. Waanuma xiqqaarraa jalqabi. Isuma sana immoo hardhumaa jalqabi. Waan guddaa namoota tokko tokkotti yeroo baay'ee waan xiqqaarraa jalqabi yoo jettuun hin barbaadan. Akka kuwaasitti ol fiiguu barbaadu. Kuwaasitti akka fiddee yoo lafa buuste ol bu'aa miti. Namni kuwaasii miti. Kuwaasiidha yoo gadi buuste deebitee kan ol darbatamu. Namni tokko jedhee lama jedha. Daldala birrii 5,000 irraa 10,000 irraa namni hin jalqabin miliyoona 10 hoodhatu jetteeni maal godha? Beekeetti hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu dargaggoon keenya ilaalcha qacarrii sana keessaa bahee hojii hojjechuu nan danda'a yoo jedhee riskii fudhatee yoo itti seene hojjechuu gaggeessuu dhiibbaa fiduu hin danda'a. Seenaa namoota milkaanii achirratti yoo dubbise baay'ee irraa barata. Hundumti isaanii hojii dhuunfaa isaanii warra hojjetantu milkaa'e. Sanaaf immoo mootummaan carraa qopheessaa jira, maatiinis hin deeggaraa, karaa adda addaatiin immoo dargaggoon keenya asirratti cimee hojjannaan hojii dhabdummaa hir'isuus hin dandeenya, siyaasa keenyas fayyisuu dandeenya, dinagdee keenyas fayyisuu dandeenya, guddachuu dandeenya, hojii uummanni hojjannaan immoo dhaloota kan biraatiifis carraa hojii uumuu dandeenya, eebba taanaa furmaata taanaa jechuudha. Tolemee dhumarratti waan jechuu barbaaddu yoo jiraate carraa sii kenna. Galatoomii gaa carraa kanas argachuu kootiif baay'ee galatoomii. Egaa gabaabaatti dargaggoo keenya waan ani jechuu barbaadu isin utubaa dhalootaati. Biyyi kun kan keessanii, biyyi kun kan keenya, anas hunduma keenya jechuudha. Kanaafuu biyyi keenya amma sadarkaan irra jirtu siyaasni keenya, dinagdeen keenya ce'umsa gubbaa jira. Ce'umsa kana keessatti immoo jijjiiramni jira. Jijjiiramni yoo jiraatu immoo maayidhu lawuxi sinoor nawuxi nooraal jedhu. Kanaafuu cheenjiin yoo jiraatu konfliktiin ni uumama. Konfliktiin sun immoo maneejii ta'uu qaba. Maneej kan godhu eenyu jennaan abalu osoo hin ta'in nuudha. Kanaafuu tasgabboonnee miira keenyaan tasgabboofnee biyya keenya kan maneej gochuudhaaf immoo of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu Facebook irratti wanti nu maxxansinu, miidiyaa irratti wanti nu dubbannu, sooshaal miidiyaa irratti wanti nu dubbannu hundumtuu waan tasgabbaa, waan dhaloota tasgabbeessu ta'uu qaba. Kanaafuu dargaggoon keenya biyya keenya kanaaf utubaadha yoo jennu biyyi keenya akkuma duraan kaasaa turre waan gaarii caalaa waan gaariin taaneen beekamti. Hiyyummaadhaan beekamti, hojii dhabdummaadhaan beekamti, rakkinaan beekamti, beelaan beekamti, hongeedhaan beekamti, rakkinaan beekamti. Isa kana furmaata taanee jijjiiruudhaaf, imeejii kana jijjiiruudhaaf immoo wanti dargaggoota irraa eegamu waan guddaadha. Garuu dargaggoota keenyaan imeejii biyya keenyaa jijjiiruu keessatti, dhaloota kanaa jijjiiruu keessatti waan gurguddaa sadii gabaabaatti dubbadhee xumuruu barbaada. Dargaggoo keenyaan tokkoffaa irratti waan inni jechuu barbaadu, dargaggoon keenya ilaalcha isaarratti hojjechuu qaba. Mentaalitii irratti. Ilaalcha mo'amaa keessaa baay'ee gara ilaalcha mo'annaatti dhufuu qaba. Ilaalcha mo'amaa keessaa baay'ee gara ilaalcha mo'ichaatti dhufuu qaba. Kana jechuun from victimhood mindset to victorious kan jennu sanatti jechuudha. Kanaafuu hin danda'u hin beekurraa nan danda'a, nan beeka, nan qaba kan jedhutti dhufuu qaba jechuudha. Kana keessatti egaa attituudiin baay'ee importanti jedhu. Your attitude determines your altitude jedhu. Success factory namootaa keessatti egaa researchiitu hojjetamee maal jedhu beektaa?
namni tokko milkaa'uudhaa fi dandeettiif beekumsi IQ-nsaa knowledge and skill-in percentii 13 duwwaa qaba jedhu. 12.5 amma 13 qofaa qaba jedhu. Faaktoriinsaa jechuudha. Egaa inni guddaan percentii 87 kan qabate maalidhaa jennaan ilaalcha. Victorious mindset hafuura mo'ichaatiin sammuu mo'ichaa qabdatanaan addunyaa kana hoogganta. Namoonni addunyaa kana hoogganaa jiran namoota ilaalcha mo'ichaa qabanidha. Hoogganuu nan danda'a, barachuu nan danda'a, fuudhuu nan danda'a, gaggeessuu nan danda'a, daldaluu nan danda'a warra jedhan. Kanaafuu meentaalitiin keenya mo'amaarraa gara mo'ichaatti dhufuu qaba. Isa tokkoffaa isa kana. Lammaffaa irratti immoo waan jechuu qabu barbaadu lammaffaa irratti ilaalcha mo'ichaa sana erga qabatee dargaggoon keenya gara dirreetti seenuu qaba. Lammaffaa irratti gara dirreetti maal qabatee ilaalcha mo'ichaa qabatee gara dirreetti mo'amee seenuu qabu mo'atee seenuu qaba. Kanaafuu ilaalcha mo'ichaatiin seenuu qaba. Kana keessatti immoo of qopheessee siyaasa gaggeessuu nan danda'a, daldaluu nan danda'a, kana gochuu nan danda'a. Real Madrid fi Barcelonaan Il Clasico irratti yeroo baay'ee yoo taphatanii dhiga. Koomentaatarii futboolii tokko tokkos jedhee isa kubbaa miilaa. Yeroo baay'ee yeroo sana ga'a amma miti. Yeroo sanaa ga'a Barcelonaatu Real Madrid mo'ata. Taphattoota ciccimoo kan qabu eenyu Real Madrid. Leenjisaa ciccimaa kan qabu eenyu Real Madrid. Kan beekamu eenyu Real Madrid. Garuu kan mo'atu caalaatti warra sunis beekamtoota hin qabu. Garuu immoo kan mo'atu Barcelonaadha. Maali inni rakkin isaa rakkin warra Real Madrid maalidha jennaani warra Real Madrid rakkin isaanii meentaalitii mo'amanii gara dirree seenuudha. Dargaggoon keenya mo'amee gara dirree seenuu qabu. Hafuura mo'ichaatiin nan danda'a, nan gaggeessa, nan beeka, nan qaba jedhee seenuu qaba. Sadaffaa irratti immoo erga gara dirreetti seentee bu'aa bayiitu jira. Daldala keessa, siyaasa keessa, hojii keessa hundumtuu bu'aa bayii qaba. Bu'aa bayii kana keessatti immoo harka kennuun hin barbaachisu. Don't give up jedhu warri entrepreneurs yeroo hundumaa. Israa'el kan jiran, China kan jiran, Japan kan jiran, biyyoota for Asian Tigers kan jennu kan jiran namoota ciccimoodha warra abdii hin kutatinidha. Donald Trump waan jedhe asirratti dubbadhee xumuruu barbaada. Ani jedhe Donald Trump, President United States. Yoo gorsu dargaggoota ana laalaa jedhe. Look at me always, look at me. Ani jedhe yeroo afur filannoo dorgome Donald Trump shanaffaa irratti milkaa'e. 1988 dorgome, 2000 dorgome, milkoofne, 2004 immoo yaale hin milkoofne, 2012 yaale hin milkoofne, 2016 immoo eenyullee hin eegne Hillaariitu mo'ata jedhanu Donald Trump kee President United States ta'e jechuudha. Yoo ta'u immoo nama abbaa qabeenyaa akkasumas nama umrii dheeraa kan jalqabaa President Ameerikaa jechuudha. The oldest and the richest President of the United States. Kanaaf dargaggoon keenya abdii kutachuun qabu itti fiiguu hojjechuu dirree siyaasaa kana keessatti dirree dinagdee keessatti dirree hawaasummaa keessatti hafuura mo'ichaatiin guutame yoo hojjete akkuma Israa'el faa Chaayinaan faa Jappaan faa waggaa 40 60 caalee keessatti akkuma geeddarame nus immoo waggaa gabaabaa keessatti biyya keenya geeddaruu hin dandeenya namootaaf harka rukutuu irra darbinee barritti nuuf harka rukutamu hin dhufa sagantaa kee bareedaa kanarratti immoo keessummaa jalqabaa gooteen affeeruu keetiif sagantaa waliin dabarsineefis baay'ee galatoomii ulfaadhu jabaadhu. Tole baay'ee si galateeffanna nullee maqaa daawwattoota keenya FIBtiin baay'ee si galateeffanna ulfaadhu siin jenna yeroo kan biraa wal argina. Thank you. Kabajamuu daawwattoota FIB qophii keenya utubaa biyyaa jedhamu guyyaa irraa isiniif dhiyeessinirraa waa guddaa akka baratan abdii guddaa qabna. Torban sagantaa kana fakkaatuun deebinee wal argina. As istiidiyoo keessanaa wajjin kan turan ogeessonni kaameraa kootii Yoomis Gonfaa akkasumas Biraanuu Dajaniiti. Torban qophii biraan walitti deebina. Qopheessaan sagantaa kana an Daniel Tasfaayitii nagaatti.